mootummaa hojjataa ture sareen kun poolisa wajjin jechuudha. Saree ajaa'ibaati. Afgaanistaan keessatti saree du'e kun amma 2012 Afgaanistaan keessatti du'e. Asitti kun seenaadhaaf wannaa isaa tolchanii bareechisanii kun akkanatti kaayan jechuudha. Biyya keenyatti sareen kabajan qabdu, biyya kanas sareen haga namara kabaja qabdu jechuudha. Saree akkaan jajjabaadha sareen Shepherd Germany kun saree argitee German Shepherd jedhanii saree jabaadha. Seenaa isaa seenaa qaba argitee meedaaliyaa saree argateedha. Meedaaliyaa argitee bineensota waraana keessa jajjaboo ta'an keessaa jedhamee meedaaliyaa akkasiin qaba. Meedaaliyaa nagaa hin qaba. British irraa biyya British irraa meedaaliyaa hin qaba. Girls ka jedhamu ijoollee cowboys girls ka jedhamu jira. Kotna bila ka jedhamu jira magaalaa Texas kana keessa. Isaanii jechuun farda yaabbatuun warra beekamu ijoollee maatii akkasiiti jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni jaallattoonni kabajamtoonni maatii wal habarru hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi raafanni isinirraa jiraatu isiniin jenna. Har'a akkanumaan gadi yaanee magaalaa keessatti deemna jennee bakka ajaa'iba bakka bareeda wayii argine muuziyeemiidha Hall of Fame adda addaatu naannoo kana jira. Kun naannoo mana jiraannu magaalaa Fort Worth keessa jechuudha. Bakka ajaa'ibaati. Kanaaf waan nutti tole waan sila arginee ofii keenya jaalanne kana isinillee daawwattoonni hedduun kan biyya kana keessa jirre waan jiraniif biyyi tun waan adda addaa akkamitti ol guddiftee waan tokko baaliyuu itti kennitee akkamitti akka isaan warri adiin kun dhaqee ilaalu yookaan immoo wanta nu biyya keenyatti inumaayyuu baaliyuun kennineef tokko isaan asitti tolchanii akka gaariitti akka ilaalan kanneen isinitti argisiisa. Na waliin turaa isiniin jenna. Asumaan like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Walumaan nu hordofaa isiniin jenna. Daa'imman, saree, dubartii, dhiirri achi booda isinii galee amma sareen tuni akkanatti aartiidhaan tolchanii sibiila irraa hojjetame argitanii kennaa namaati. Alice Walton nama jedhamurraa kan kenname. Kennaa ajaa'ibaati jechuudha. Magaalaaf kan kenname kuni saree akkanatti sculpturii yookaan immoo aartiidhaan wannaa isaa siidaa tolchaniif jechuudha. Sareedha tuni. Saree tolchanii my best friend biyya keenyatti kuni sareen kuni ala bultiiyyuu miti dhe ala teestii wannaa iyyuu qabdu mana iyyuu qabdu gariin teenna takka bineensuma baati kuni fardaa kanallee farda akkanatti tolchanii bareechisanii kunoo biyya kanatti fardi qaaliidha. Yaabbatuu fi sa'aatii takka qofaaf yaabbatuuf $200 nu gaafatan yoo kana wannaatti yaabbatuuf $200. Wow. Farda jechuudha. Asii haadha Sulaiman Gor jechuudha. haadha ilmi irra kaa'uu hin dandeenyu kaamera jira waan ta'eef warri jaalatu lolanii qotna bila qotta garas kana waan akkasiiti jechuudha. Biyya kanatti baay'ee haalaan bareechanii waan akkanaa kanneen namoonni dhufanii akka laalan akka irraa baratan kan tuttuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen teenya keessattuu biyya kanatti kan guddattu waan kanarraa barattee farda jechuun maal akka fakkaatu sareen maal akka saree argaa oolanii garuu waan akka farda harree horii loowwan hoolota re'oota waan akkasii kanneen akkanatti siidaadhaan dhaabanii ijoolleen teennallee irraa baratti jechuun eenyu isaa waan hin argineef jiraa isaa yeroo hunda arguu waan hin dandeenyeef akkanatti irraa baratan jechuudha. Amma kun akkuma asitti arginu yeroo lolaati farda lolaati jechuudha. Innillee siidaa akkasii tolchanii wannaa wani karaarra waan ta'eef ijoolleen nu harkaa karaarra siisaa. Asitti kunoo faratoo baddaa ka badheessiti tole maal utaaltee akka farda badheessiti tole jedhanii nama alonnaa godhan sun kana jechuudha. Farda
ajaa'ibaati fardi kuni faratoo kunniin argite waan nama dhiitu fakkaata farduma dhugaa fakkaata wallaahi akumatti sirriitti tolchanii kunoo seenaa isaanii illee akkana barreessanii kaa'anii biyya keenyatti faratoo Seenaan farda kana hedduu godhanii fe'aan argitee baballeessanii maal godhanii tiniin malaaxooftee tuun sadibeen qabamtee tuutu jira biyya keenyatti baalii wanta ittiin kennine asitti kun baalii itti kennanii siidaa dhaabanii jechuudha biyya keenya namaafuun dhaabatu biyya kanatti kun horiifuu siidaa akkana dhaabanii bareechanii jechuudha. Kanaaf maqaa isaaniitiin hunduu maqaa of danda'e qabanii maqaadhaan jedhanii fi as kaanii maashaa namatti tola jechuudha. Wanta namidha wanta Suleeman wanta Basii namidha wanta asmoo biqiltuu ajaa'ibaa. asuma gaalamaa fakkaata. Wanti kun maaliin nu abdii? No, kun biqiltuu. You know, arritti isii miti. Kot kararra. As gartee abdii hadaammii kana beeyta. Mee kot. Hadaammii agartanii guys, hadaammii hedduun keessanii beektanii. MashaAllah. Okay. Kuni kunoo asitti sareedha. Saree kunillee saree gosa Shepherd jedhaniini saree Jarmaniiti. Sareen Jarmanii sun kunniin lola keessatti hirmaatanii meeshaa waraanaa adda addaa arguu irratti hirmaatanii amma sareen kun saree argitee jabaa maqaan isaa Luukaa jedhamudha. Kootii of danda'e qaba. Akkuma argitan reediyoollee ofirraa qaba. Reediyoollee irra hidhanii sareen kun saree mootummaa wannaa godhaa ture jechuudha. Mootummaa hojjataa ture sareen kun poolisa wajjin jechuudha. Saree ajaa'ibaati. Afgaanistaan keessatti saree du'e kun amma 2012 Afgaanistaan keessatti du'e. Asitti kunoo seenaadhaaf wannaa isaa tolchanii bareechisanii kun akkanatti kaayan jechuudha. Biyya keenyatti sareen kabajan qabdu biyya kanas sareen haga namara kabaja qabdu jechuudha. Saree akkaan jajjabaadha sareen Shepherd Jarmanii kun saree argitee German Shepherd jedhaniini saree jabaadha. Seenaa isaa seenaa qaba argitee meedaaliyaa saree argateedha. Meedaaliyaa argitee bineensota waraana keessa jajjaboo ta'an keessaa jedhamee meedaaliyaa akkasiin qaba. Meedaaliyaa nagaa hin qaba. British irraa biyya British irraa meedaaliyaa hin qaba. Amerikaa US Marine irraa meedaaliyaa hin qaba. Sareen kun jechuudha namni amma nu agas hin qaba. Abbichi saree kanaan jiru asirra jiru. Abbichi saree kanaa asirratti Isaa jedha Jocelyn Russell nama jedhamutu tolche malee abbicha saree kanaa asirratti hin barreesse. Maaliif sareen kun of danda'e? Inshuraansii of danda'e qaba. Inshuraansii of danda'e qaba. Argitee akkaawuntii baankii of danda'e qaba. Kanaaf biyya keenyatti yoo ilaaltan sariin manuma keessa galtuu iyyuu hin qabdu. Kotu dinna si bira. Namnu meeqatu akkaawuntii of danda'e Akkaawuntii of danda'e hin qabu namnu iyyuu jechuudha. inshuraansii waa kana hunda guuttatee jira yoo akkuma namaatittu yoo ilaalte. Kanaaf akkasitti kunoo biyya kana kabaja akkasitti jira maashaallah margi kunillee namatti tola. Akkana biyya keenya amma biyya kunillee akkana bareechisan malee keenan geettu bara Oromiyaan geettu dhugaa dubbachuudha. Garuu iddoon kun like muuziyeemiidha asirra pictures. Kuni muuziyeemii waan ta'eef ajaa'iba kunoo wannaa bakka waa ilaalanii irraa baratan.
Desert Princess jedhama namni kuni nama farda yaabbatuun beekamu nami lanees nama farda yaabbatuun beekamu kunoo kanallee akkasitti hojjetanii 2003 keessa nama ka'etu akkana farda hojii jechuudha maashaallah kunillee kun akkanatti hojjetanii wallaahi namatti tola. Dhiira moo garuu shamara? Shamara dubartii Yaa. dubartiidha farda yaabbatuun nama beekamtu jechuudha isin. Gara na kootu. Mama be. Mama. Kootu na bila. Dalla kuni cow girls ka jedhamu ijoollee cow boys cow girls ka jedhamu jira kootu na bila kootu ka jedhamu jira magaalaa Texas kana keessa isaanii jechuun farda yaabbatuun warra beekamu ijoollee maatii akkasiiti jechuudha kunillee haala gaarii bareechisanii kan tolchanii namatti tolaa ijoolleen akkana farda yaabbattee jettu inni kun argitee artistii maqaan ishee Sherry Wolfenberg kan jedhamuun kan akkanatti tolfamee bareede jechuudha. Akkaan namatti tola ajaa'ibaaf namatti tola ijoolleen bakka irraa baratti waa hedduu irraa baratti waan biyya keenyaa iskiriipcharii kanarraa jechuudha. Kottu na bila. Kottu gara milaan. Dubartii haadha ateetee fakkaata. Yaa. Yaa. Kun hawwata keenna, obboleettii keenna, jaartillee keenna akkaan ka argisiisu ulee qabattee ulee qabattee ajaa'ibaaf kun akkanatti kaatee daa'ima dugdatti baattee jechuudha. Kun immoo kallee namni hin beekne jirtanii kalleedha. Ajaa'ibaaf nama dubartii kan laali hagam akka dubartiin kun jabaattee tiniinonnaa gootu akkamitti akka dubartiin tun argitee bu'aa bayii hedduu keessa geette pirezidaantii haa ta'u doktora haa ta'u injiinara haa ta'u warra addunyaa kana waliin dha'u mara isaa haga paayileetiin ba'u hunda isaatu dubartiin deettee tiniin argitee guddiftee bakkaan geettu argisiisu daa'ima hojii baattee kallee uffattee uffata kallee namni beekne gogaa jechuudha gogaa loonii irraa kan hojjetamu kallee akkasii uffattee kunoo uffata akkasii bareeddee daa'ima hojii ulee qabattee akka biyya keenyaatti kan tolfattee kaatee jechuudha. Maashaallah sadarkaa nama tolaa kuttee nama argitee sakagaawaa baptaayist miina jedhamuun kan tolfame jechuudha akkana bareedee kan tolfame. Bu'aa bayii dubartiin teenya keessa dhabdu akka maalummaa dubartii keenyaa kabajetti godha jechuudha akkana maashaallah illee isa tokko jechuudha. Yaa ani kana fa'a moor si galee wanna akkana uffannaan akkana haalli akkana biyya keenyatti jira keessattuu akkamsiin jedhu naannoo Oromiyaa irratti galuu haara isaa agartee amma biyya kana akkana kaafamuun isaa kanarra immoo amma aduun galgalayaa jira haganumaa kun walakkaa isaati jechuudha asii achillee guddatu jira ijoolleen san turallee viidiyoo sun hojjetan turallee sisteemaa waan turreef amma dadhabnee irraa biraa deemwanna yeroo biraa ajaa'ibaaf keessa isaallee seennee yeroo banaa jirutti sirriitti isin argisiifna waan akkanaatu jira naannoo jirtanitti warri biyya alaa jirtan gadi yaa laalaa waan irraa barattan hin dhabamu maaliif biyya kanatti yoo waan tokko tolchan barreessaniitiniin seenaa wajjin kala makaani seenaa dubbisuun immoo bareeda kenna ta'ee ka ormaa ta'ee seenaa yoo dubbisan sirriitti irraa waa baratu waan ta'eef seenaa dubbisuun badooma qabu dubbisaa laalaa baradhaa isiniin jenna keessatti warri biyya kana jirtan muuziyeemii fidaa daa'imman teessan laalchisaa waa hedduu irraa baratti farda irraa baratti saree irraa baratti maalummaa fardaa maalummaa saree hawwati maashaallah kana kanneen laalchisaa isiniin jenna waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna yeroo biraa viidiyoo bareedaa jabaa isaa qabannee isinii dhufna isin immoo like share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna adios salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh